wangeelli keenya akka itti sirna ittiin dubbifamu qaba baajawi. Kanaaf immoo bakka itti abaaraman. Okay, dubbisi maatu. Isin baasati bakka ragaadhaa wangeelli Yesuus abaaramaadha jedhu baasati hin dubbisnaan akkamittiin Yesuus abaaramaadha jedhu. Si gaafa ragaa umaatu Yesuus Kiristoos siif jedhee cubbama abaaramaa ta'e montaane. Yesuus Kiristoos cubbuu nurraa hiikuu dhufe malee abaaramaa bakkitti jedhu jiru. Caafata qulqulluu keessatti. Keessa deebii namni mukarratti fannifamee eebbifamaadha moo abaaramaadha? Asa akkamiin nattaasoftu ajamaa wangeela irraa baasaa nattaasaa maali kun? Gaafii afaanii eega deebistee hin beeku takkaa jedhe eega dura namni gaafii afaanii walii galee takkaa wal faalleessee eegas ragatti deemaa beektu waan jedhe akka wangeelaatitti namni mukarratti rarraafamee fannifame hundi eebbifamaadha moo abaaramaadha? fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos masqala ilaachin ነው ጉልበታችን ነው ብለን ነው የምናምነው ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ነው የተሰቀለው በደሙ ነው ይገዛል ሙካ ሚቲ መስቀል ነምኒ ፈኖረቲ ሙከረቲ ረራፈሜ ፈንፈመሰን ኤቢፈማደሞ አባረማል አናማን ገሽወነ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኤገስ እንገልቺ ነው በቃ ዲሰካ ማልጎተረ ማገልታ ሮዚ ማልታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማይደ ላ አይደለም አከሲትንበር Sigafan ama fakkeenya ati maqaan kee eenyu gus hin jedhan maqaan kee eessa dhalattee os hin jedhan Ameerikaa takka Itoophiyaa allaqe sigafan namni akka kakuu moofaatitti namni mukarraffanne nama eebbifame fanne nama maallu galchinu nu waa'ee waaqummaa haasofna malee waa'ee namummaa haasofna Yesuus Kiristoos nama guutuudha waaqa guutuudha jennee Rozi ankara siin jenne gaafii si gaafatan gaafii na gaafatte siif hin deebise ati islaamoo kiristaanoo naan jette maaltu islaamaa fi kiristaanoo nu galche amantii irraa soyna jechuun hin ta'u dura amantii kee beekee eenyummaa keessa beekee akkasit deema waan jedhu akka wangeelaatitti wangeelli akka jedhu namnummaan ሁሉም ሰው ነው መፈሪያተው እንዲሳቱ ነምኒ ፈኖረቲ ተካ ሙከረቲ ፈንፈም እንዱኑ አባራ ማዳ ጀደ ዱገሞ ሶባ ከነማ ማሉ ገልሽን ዋይ ኢየሱስ አፋም ከነ ቢሊዮን ይበኻ ቢሊዮን ለማኑ ገልትነ ወንጌላን አሳው ጀደ ከነማት ሶፍቱ ዋይ ዋቃ ሶፍቱ ይሰግራን አጋቤና አንገሉ ወንደፈን ኦኬ ዋን ሲንጀዱ አየ አፋን ኦሮሞን ሲጋ ፈዳ ኢየሱስ ክርስቶስ አባራ ማቴ ሞንታኔ ሲፍ ጀደ Yesuus Kiristoos anaaf abaarameera. Kanaafuu Yesuus abaaramaadhaami? Yesuus Kiristoos anaaf jedhee cubbuu biyya lafaa nurraa dhiqee. Kana siin gaafanne beeke kanaaf cubbuu kan siif jedhee Yesuus Kiristoos cubbamaa ta'eemi? Anaaf jedhee eeyyen aangoo isaa cubbamaadhaam Yesuus okay cubbama kanaafuu miti? Cubbamaadhaan jennee sharraba kodhuu eenyuuf jedhee cubbamaa ta'e? Ara cubbuun raahiquu dhufe cubbuun raahiquu wangeela baasime ati wangeela ni qabda wangeela baasime viidiyoon baasi wangeela bakkeen jira kaani akkamitti wangeela baasare bakkeen jira isin naa baasa isintu taa'ee jira bakkee yaa maali bakkeen alamu laakdaaf yes alan jira maal goota ala maqaa Yesuusin ala jirta la ya Maqama Yesuus yoo hammama sentes maqaa Yesuus yetta adiise akkana jedhin ana hundaa'u waan jedhe amma gaafii lamaan kanarratti namni deebisu yaa jirana namni mukarratti fannifame Yesuus fannifame moo fannifamne okay Rosa Yesuus Kiristoos badamuu gastoonal dhiigaan nu bitateera dhiiga isaa nulaaseeti dhiigaan jedhe Yesuus fannoorratti fannifame moo fannifame masqalii irratti nuuf jedhee fannifame kanaaf namni fannifame abaaramaadha moo nama eebbifama itti bilbilan gartee ba'i Yesuus sim alaa gali jaaniin amma ani kan koo sirraa'ee bumuwaazamma inda gaamma xiqqoo amma sirriidha yaa walii galuu wayya waan gaafatanii moo wayya malee waan biraa mun gaarii leen ta'u dhuga sirriidha waan gaafii ta'u gaafii gaafachuun waa sirra jiru
Abaaramaa ta'e kan jedhu fakkeenyaa fi namni fannoo irratti bahu hunduu abaaramaa akka jedhu macaafumatti dubbata. Isa irratti mee waan tokko ibsoo isii kennuun barbaade. Fakkeenyaaf amma warra abaarama waliif fannifame. Ni fudhatta jechuun okay san eega fudhatte. Na fixachiisi kaa. Kabiraa dabartee bar eega waliigalle eega namni wangeelli akkas jedhaa miti wangeelli dhugaadha moo dhugaa miti mallasaa koo. Wangeelli dhugaadha hunduu dhugaadha waan wangeelli keessa bakka soomni jiru. Okay namni mukarratti namni mukarra fannifame abaaramaadhaa mi? Wangeelatu jedha. Nama feete haa taatu Yesuus mukarratti fannifame Yesuus fannifame moo fannifame? Yesuus fannifameera amma. Okay waliigala ijoo waliigalu qabna asirraa yoo waliigallee deemuu gaarii yoo asuma zozzorreen ta'u wangeela keetuun namni mukarratti fannifame abaaramaadha jedha. Ibsaasi guddisaa qaba. Sirraa fudhadheera. Qoy. Siin jedhe bar. Nama waaqayyo qoy. Gurbaa kana guddisaame. Okay. Waan jedhu namni mukarratti rarraafame waaqayyo duratti abaaramaadha jedhami. Mee baragaa san banime. Mee suma taasifna raguma sun. La hawla wala quwwata illa billah. Ani ga tofi me kasa deebisan. Waaqayyo duratti abaaramaadha ka jedhu ragaa sun ol baasime. Oy kunooti. Yaa kan waa yaadu fi asoo ta'u. Kunooti. Ennu babane. Argamu jira ustaad takana guddisaa qabatichi. Qoy si guddisaa qoy. Addattiin si guddisaa. Qoy akkasuma naafsi. Okay. Ani gara san ilaalaan jiru dhiifama ishee sirriidha. Namni muka irratti rarraafame waaqayyo duratti abaaramaadha. Biyya waaqayyo gooftaan kee akka dhaaltuuf siif kennu hin xureessin jedha. Okay. Yaadi maalii ibsa asirratti mee? Okay, waan fayyaa jiru. In general namnummaan gartee mukarratti fannifame hundi abaaramaadha jechuudha. Miti? Namni sirriidha. Yesuus fannoo irratti mukarra rarraafame moo rarraafamne? Namni hunduun beekalee maana gaafatta nan jedhin fannifame jedhi gaa jechuun gaafii nan deebisin namni mukarratti rarraafame waaqayyo duratti abaaramaadha. Tole Yesuus Kiristoos fannoo irratti namaaf jecha abaaramaa ta'e. Dhaggeeffadhu kaa. Okay, waan fedhe haa ta'u abaarsa waaqayyo duratti akka qabuun si mirkaneessa. Waan siin jedhe namni fannoo irratti rarraafame waaqayyo duratti eebbifamaadha moo abaaramaadha jedhe keessa deebii 23 ka agartu kun. Dubbila waa macaafarraa argitee dubbisaa jirtu nan gaafatini. Siin gaafadha hanqanaa deebistu yookaan hojii naa soitu dhugaa rabbi kanaafi nan si hojii haasa'uu hin dandeenye waan jiru yes jedhi naa deebise. Waan ijaan argitu akkamitti na gaafatta re'aan irra konfarmi si goosisuuf akka ati gartee itti gaddeebite eeyyee jettu matoo bamatoo irra deebiin si gaafadha namni mukarratti rarraafame waaqayyo duratti abaaramaadha moo eebbifama? Abaaramaadha macaafatu dubbata. Thank you. Yesuus Kiristoos mukarratti rarraafame moo rarraafamne? Rarraafame. Yesuus Kiristoos waaqayyo duratti abaaramaadha moo abaaramaa miti? Yesuus waaqa duratti abaaramaa miti. Wangeelli kan kee kijiba? Wangeelli dhugaadha. Yesuus dhuga. Hold on. Ittuma si deebi'an qaati fudhattu namni jedhe anyone namuma jechuun dhaggeeffa Yesuus Kiristoos waaqummaan fannifame moo namummaan fannifame? Ofumaan haasaan jedhin. Gaafin si gaafa jira bara haasa'u miti bar gaafin si gaafa jira. Waliin haasa'u ta'e. Gurbaa si wajjin haasa'u jiru nama mee eenyu kan biraan hojii haasa'u jiru namni hojii haasa'u jiru hin jiru. Kan koot dhaggeeffadhu. Ofumaan haasa'achaa hartaa gama. Gaafin si gaafa dhee ijoo finna wangeelli kan kee namni mukarratti rarraafame eebbifama moo abaaramaa jennaan abaaramaadha naan jette fudhadhe. Yesuus Kiristoos fannifame rarraafame na rarraafame naan jette. Kanaafuu Yesuusis abaaramaadhaa mi waaqayyo duratti? Yesuus sababa kaa nuuf jedhee abaaramaa ta'e jedhee sababa kaa malee namoota kaan waliin qabatu. Haa ta'u fadhu waaqayyo isaa godhu fadhu namni haa godhu. Kanaaf Yesuus Kiristoosis akkuma nama mukarra fannifame abaaramaa san inninis mukarra rarraafame waaqayyo duratti abaaramaadhaa mi? Murtii situ kenna. Ani kenna ati kenna wangeela keeti. Murtii situ kenna. Siin gaafachuu jira goobasi ana akka nu jira miti hin jenne. Waan siin jedhe please secondii takka daqiiqaa takka achisi hojii reebuun fadhu
Yoo kana deebistee walii galee hin fudhadhu takkaa jedhi. Wangeelli kan kee namni mukarratti rarraafamee mukarratti fannifame abaaramaadha Waaqayyo dura jedha. Yesuus Kiristoos mukarratti rarraafamee fannifame Waaqayyo duratti abaaramaadhaa miti. Fixattee mina dhaggeeffadhush. Yoo wal dhageenya ta'e na dhaggeeffadhu yookaan maal godhaa? Gaafii afaanin si gaafadhe ragaa sin gaafane ragaa naaf idiyoon sin jedhe takka ibsiru sin Yesuus fi namni kun garagara gabaabatti Yesuus fi namoonni nuyi fi Yesuus garagara. Waliin qabatu. Yesuus fi kan garagara Yesuus jedhe namnummaan anyone jedhe goobasii kiyya mallas. Oromuma ta'ee jechuun Oromoo ta'ee abaluun yoo akkana godhe akkana jechuun nama he apply nama uumama hunda jechuun namuma ta'ee ilma namaa ta'ee jedha. Yesuus fi namni akka gargar ta'e nama foon nama cubbamaa uffatee dhufa jedhe inni warroota abaaramaadha immoo kanan akka gargar ta'e lafa kaa. Yesuus sababii abaaramaa jedhameef yoo si ibse sababii warra abaarsanii qabamoo fuula Waaqayyoo duratti si jedhe gurbaa. Abaaramaa miti. Fuula Waaqayyoo duratti abaaramaadha moo abaaramaa miti? Abaaramaa miti. Kanaafuu Yesuus jedhu kan akka jedhu hin barreeffamne. Okay boqonnaan kun namni mukarratti rarraafame abaaramaadha akka jedhu hin barreeffamne jiru. Namni mukarratti rarraafame